Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OBN qophii waa maraatii. Qophii kanaan qabiyyee seeqqachiisa keenya guyyaa har'aatiin ammoo oduu ajaa'ibaa tibbana miidiyaalee gurguddoo addunyaa fi toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin odeeffamaa ture qabannee isiniif dhiyaanneerra. Dubbichis akkas ture. Haqa eeguuf waggoota 70 mana hidhaatti dabarse. Seenaa hedduu nama ajaa'ibu. Namni kun waggoota 70 mana hidhaatti erga dabarseen booda bilisa ba'uusaati. Waggoota hamma kanas kutaa tokko keessatti qofaasaa akka hidhamee ture dubbata. Namni kun yeroo ammaa maanguddoo umurii 83ti. Maqaan isaanii Joy Ligon jedhama. Umurii ijoollummaa isaanii waggaa 15 mana hidhaa kan seenan yommuu ta'u, waggoota 70 booda bilisa jedhamuun gadi lakkifaman. Birmingham kutaa Alabamaatti maatii akaakayyuu isaa biratti kan guddate yoo ta'u, yeroosis hiriyoota hin qabu ture. Maatii isaa waliin yeroo dabarsaa turee fi dilbatarra immoo maatii isaa waliin waldaa keessatti yeroo akaakayyuun isaa lallabu daawwachaa akka ture yaadata. Haadha isaa narsitaatee fi abbaa isaa makaanikii ta'e obboleessa isaa quxisuu fi obboleettii isaa waliin yeroo umuriin isaa ganna 13 ture kan gara Filaadelfiyaatti imaluun achi jiraachuu eegalan. Mana barumsaatti barreessuu fi dubbisuu wallaaluun baay'ee rakkachaa ture. Akka hiriyoota isaa warra kaan ispoortiis hin hojjetu, hin taphatus ture. Barri fallaanadha, takka nama fodogaa, takka nama fondoga jedhee akkuma Oromoon mammaaku guyyaan gaafa jimaataa bara 1953 Ligooniif carraa hamaadhaan isaaf bariite. Rakkoo hamaa keessas gale. Guyyaa gaafa sanaa Ligoon namoota isa waliin turanis hin beeku ture. Namoota akkasumaan beeku waliin wal argee isaan ammoo ollaa irra adeemuun namoota dhuganii turan waliin walitti bu'aa turan. Namoota maallaqa wayinii dabalataa ittiin dhugnuu fi waan biraaf ittiin fayyadamnu akka nuuf kennaniif gaafataa turre jedha. Halkanichi gara jeequmsaatti jijjiiramuun namoonni 2 yoo du'an 6 ammoo waraanamuun madaa'an. Ligoon nama jalqabaa to'annaa jala oole ture. Buufata poolisiitti halkan sana eenyu akka isa waliin ture dhugaasaa himuu hin dandeenye. Inumaayyuu namoota lamaan duraan beekuyyuu maqaa isaanii hin beeku ture. Maqaa masoo isaaniiti kan inni beeku. Ligoon akka jedhetti naannoo mana jireenyaa daandii roormaan irraa fageeffamuun buufata poolisii tokkotti fudhatamee guyyaa 5f achi tursiifame. Maatiin isaa isa dubbisuu deemanii yeroo dheeraaf dhorkamuun akka baay'ee isa aarsee tures ni hima. Namni yeroo sana umuriin isaa ganna 15 ture Ligoon yakka ajjeechaan himatame. Yakka kana haalaa turus gaafii fi deebii miidiyaalee Ameerikaa PBS jedhu irratti godheen nama 2 waraanuun isaanuu lubbuun akka oolan amanuun gaabbiitti dhaga'ame ibseera. Pennsylvaniaan isteetota Ameerikaa 6 bakkeewwan hidhaan namatti murame irraa dhiifamaan xiqqaatu hin qabnedha. Ligoonis yakka balleessaa 2 irratti dhiyaate dhaggeeffachuun abbaan seeraas balleessaa 2 irratti argachuun yakki ajjeechaa sadarkaa jalqabaa irratti murame. Olodeemaan kun hidhaan umurii guutuu irratti darbuu mana murtiitti dhiyaachuun hin dhageenye ture. Hidhaa hammamiin akka adabame osoo hin bariin mana hidhaa gale. Sana boodas nama gaafatee bara hin qabu ture. Maal akkan gaafachuu qabullee hin beekun ture. Amanuuf baay'ee ulfaataa akka ta'e nan beeka. Garuu dhugaa ture jedhe Ligoon. Akka yeroof turu beeka. Garuu umurii koo guutuu mana hidhaa keessa turu waan jedhu homaa shakkiin qabuun ture jedha. Dhiifama malees narratti murteessu jedhee hin amannee jechuun dubbata. Ijoollee ta'ee ammam akkan miidhamen sitti hima. Barreessuuf dubbisuu hin danda'u. Maqaa koollee sirriitti qubeessuu hin danda'u. Maqaan koo Joy ta'uun beeka. Hamman yaadadhutti akkasitti akkan waamamaa turen beeka waan ta'eef wanti guddaa sammuu isaa keessa tures dhimma maatii isaa ta'uu hime. Isaan irraa adda ba'uu qofaatti manneen itti cufamuu waggoota 68 darbaniif manneen hidhaa 6 keessa tureera. Jireenya hunduma isaattiyyuu akka hidhamaa tokkotti itti madaquu nan dabarse. Barii sa'a 6 yookaan 12tti sagalee guddistuun hundinuu ka'a. Erga lakkaa'ame booda sa'a 1 irratti cireen nyaatama. Sa'a 2 irratti ammoo gara hojiitti bobba'ama. Ligoon yeroo tokko mana nyaanni itti bilchaatuu fi mana huccuun miicamu keessa hojjeta ture. Irra caalaan hojii isaa qulqulleessuu yoo ta'u, jireenyi mana hidhaa akka addunyaa alaa sana yeroo yerootti waan jijjiiramu hin qabu. Qoricha sammuu adoochuu hin fayyadamu. Dhugaatii hin dhugu. Waan akka namni wal ajjeesu godhus hin hojjedhu. Akkasumas mana hidhaa keessaa miliquuf yaalee hin beeku. Nama sin rakkisu jechuun turtii isaa mana hidhaa keessa ture hima. Manni hidhaa waan na barsiise keessaa tokko kaayyoo koo baruudha. Wanti hedduu nama ajaa'ibu ammoo Ligoon erga hidhamee waggoota 53 booda abbaan seeraa isa arguu akka barbaadu itti hime. Yeroo sana Pennsylvaniaan hidhamaa araara malee jiru 525 haaluma Ligoon kanaan qaba ture. Kun USA keessaa isa olaanaa yoo ta'u, garuu Filaadelfiyaan 325 qaba. Ligoon isaan keessaa nama waggaa dheeraa hidhamedha. Waa'ee hidhaa isaa kana hin beeku ture jedhe Bridge waldaa abbootii seeraa Filaadelfiyaa irraa.
hamman ani isa argutti waan beeku tokko yoon qabu ture kan nama dhibu garuu ammayyuu abdiin kutanne ture jalqabumaa qabee wanti tokko ni ta'a jedhee abdii guutuu qaba ture. Liigooniif abbaa seeraa waliin wal arguun isaanii waan ija isaa banee ture. Abbaan seeraa Biriij yeroo waraqaa ragaa adabbii isarratti darbee ittiin falmaa ture itti agarsiisu Liigoon yeroo jalqabaaf adabbii isarratti darbee ture hubate. Bara 2016tti manni murtii olaanaa USA namoonni umurii guutuu hidhaman hundi irra deebiin akka adabaman jedhe. Waggaa itti aanu Liigoon hidhaa waggaa 35 adabame. Waggaa baay'ee waan hidhameefis yeroon sun akka ilaalamuuf iyyachuu danda'a ture. Abbaan seeraa Biriij akka iyyatu himus garuu ni dide. Waayillan koo irraa mormiin na mudate. Bulchitoota mana hojii hidhamtoota irraa maaliif yeroo dhiifamaa kana hin gaafattu jedhamuun mormiin na mudate jedha Liigoon. Waan akkasii hin fudhadhu jedheen ture. Hamaa jedhamuun hin barbaadu ammayyuu ani akka malee hidhame jedhe. Ani jechoota kana qofan fayyadamuu barbaada. Jechi kunis ani bilisa kan jettudha. Abbaan seeraa isaa Biriij murtoo bara 2017 mormuun dhimmicha gara mana murtii federaalaatti fudhatee sadaasa bara 2020 manni murtichaa murtoo kenneef. Gurraandhala 11 bara 2020 yeroo Biriij gara Montgomery deemuun isa fudhachuu dhaquu namni mana hidhaa keessa ammas ture kun tasgabbaa'ee ma argachuu hime. Miira guddaan eegaa ture. Nama ajaa'iba garuu inni sana hin goone. Homaayyuu wanti ta'ee ajaa'ibadha. Erga gadhiifamee ji'a tokko booda miira dinqisiifannaatiin mana sirneessaa mootummaa Phoenix keessaa ba'uu isaa hime. Sana boodas wantoonni isa mudatan hundumtuu akka waan hundumaan lammaffaa dhalachuuti. Sababni isaa waan hundumtuu anaaf haaraadha. Konkolaataawwan haaraa tokko tokkoon ilaali. Dizaayinii konkolaataa ani duraan yeroon daandii irratti beeku sanarraa addadha. Gamoowwan dhedheeroo kanneen ilaale gamoowwan akkas dheeratu duraan hin jiru ture jechuun dubbate. Kun hundinuu haaraadha jedhe harka isaa gara manneenitti qabuun. Waggoonni 68 darban Liigoon gatii kaffalchiisan dhiifama malee bilisaan gadhiifamuuf osoo eeguu waggoota hedduu dhabe. Yeroo maatii isaa waliin dabarsuuf malu ture baay'een isaanii ergasii du'aniiru. Mucaan obboleettii koo Vaaleriin yeroon mana hidhaa keessa jiru dhalatte. Akkasuma mucaan obboleettii ishees mana hidhaa yeroon jiru dhalatte jechuun ibse. Maatiin koo jalqabaa hundumtuu du'aniiru. Amma kan lubbuun jiru anaa fi Vaalerii fi haadha isheeti. Liigoon waan sirriitti beekutti qabamee jiraachuu barbaada. Waanuma umurii koo guutuu gochaa tureen ammas hojjedha. Hojii qulqulleessummaa naaf kennaa jechuun dubbate. Toora intarneetii BBC irraa odeeffanne.